hordoftoota chaanaalii YouTube Gadavaa'een hundi keessan nagaa qabdanii ani nagaan qaba. Egaa har'a viidiyoo baay'ee nama bohaarsuun isinii qabadee dhufee jira. Kan YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe godhaa. Namoota beektaniifis share godhaa isiniin jedha. Gara viidiyochaatti yeroo darbu viidiyoo kun baay'ee isin bohaarsaadhee kan itti amanu yoo ta'u koomentiiwwan baay'ee nama bohaarsan isiniif qabadee dhufee jira. Na waliin turtii gaarii isiniin jedha. Gara viidiyochaa. Egaa baranaa namni keenya baay'ee koomentii kennuuf ka'eera. Gara poostii isa jalqabaaf koomentii isaatiitti adeemnu. Poostiin jalqabaa hiriyaan kee wuskii dhugaa ati umrii kanaan akka daa'imaa gaddeebii fi shirooppii dhugitaa garaacha na dhufee koomenticha laallu utaaloo dhanaan jedhikaa abbushaa koo dhugaa jirta moo hodhaa jirta nama garra. Gara salamaffaatti isiniif adeemuuti. Amma utuun intala diimuu dayyaasaa fuudhee kataa godhee hin jiraachisuu jedhee miini tokko irratti gara koomentichaatti adeemuu hin danda'amne namti koomentii kennu. Mucaan dinkuu baajaajii kee VATtiin daaktee gumaa haayiloksisii kafaltii. Inni kunis waan tokko jedhamu. Kan sadaffaatti isiniif adeemuuti. Gurbaa kana mee nagaa laala. Koomentiin isaa maal jedha? Fuula kaardii liqii gaafatuuf. Fuula kaardii liqii fudhatuuf gaafatuuf jiruuti. Kan afuraffaatti yeroo hin deemu wanti calaqqisu hundi warqee miti. Koomentichi namni gurraachi hundiyyuu Sudaan kibbaa miti. Kana laalaman kan isatti aanu jechuudha. Karoora maatii jedha. Maanni abbee karoora maatii isa jedhan hin beektu gadi naqee hoo Oromoon marti fataa laayikii laalaa koomentiin lammaffaa jira. Gara sitti aanutti adeemnu hayya jette ijoolleen goda keenya. Federaalotitti nagaa laalaadha. Warra meeqa dhaltee dugdi qooree jedha. Gara sitti aanutti dabarruuti dooktara tokkotu shamarran saamunaa foolii urgaa hedduu qabuun qaama saalaa keessaan hin dhiqatin yaalaa jedhu jal'isa. Jalatti koomentii jalatti yoo maal jedheen gaarii akka jooftuuf kana gorsitee rakkoo hin qaba jooftus urgooftu wareegama barbaachisu kaffallee inuma qotan maricha. Naangalleen naangal isin yoo beektan datti meedha. Gara sitti aanutti adeemnu yoo dhungatte sitti badamoo jettee miila ishee kaastee yeroo ergitu koomentichatti dabarru namni keenya hin danda'amne. Miilli bareedaan miila ijoollee obbo Dibaabaa qofaa kan isaanii yoo ta'e nan dhangadhaa. Dhugaa baan obboleessa koo. Gara sitti aanutti dabarru. Haala kanaan gatiin sukkaaraa hir'achuun oollee jettee yeroo gaddiistu koomentaatarichi maal jedha seetan otoo Xilaayee Yaamii yookaan Adaanachitti dabalaman gatiin daabboos hir'atee. Yaammal qedee jettanii qaqqabsiisanii ajaa'iba.
Poostii isa kanatti isatti aanutaa dabarruuti. Afaan Oromootiin miskoolmii yookaan miskoolii naaf godhi jechuuf maal jennaa jedha gabbisa. Koomanticha falaallu naaf hirqiffachiisii jedhama. Meesinoo maal jedhama? Ani hundee koomantii irratti na ka'a. Gara isatti aanutti hambasaa dabarru. Nagaa bultanii yaa sabaa dhuufuu harree funyaan hin qabatanii. Koomentaatarichi maal jedha? Gurra qabannaaree moo gangalannee ofirra dabarsina. Dhugaa wanta buleessa. Addaan koo bareedduu tahi malee amala kee irraa dhimma hin qabu naan jennaan kunoo ganamaan si bareecha jirta. Kan nama ajaa'ibu tun immoo isheen tuni gara ishee tanaatti yeroo jijjiiramtu sineen ajaa'ibu. Gara koomanticha haadeen yaa Waaqayyoo meekaappii araara keetiin akkasuma jireenya koo jijjiiru. Dubaroocheen lakkisa garuu kanatti diddibatanii lammaan akka shaayiitti dhuguu dhabee jedhe gadhiiseenna. Koomantichi maal jedha? Buna haa dhuguu fa'eera. Gara biraatti haa dabaru. Bijaamaan afaan Oromoo maal jedhama? Ani hin beeku. Bijaamaa. Koomanticha haalaan Oromoon qullaa rafa bijaamaa hin beeku. Tokkummaan kan ta'an. Amma osoo jijjiirachaa jiru yaadattee miti amma aktiivii. Kana laalame kan itti barattoota bara darbe 12 barachaa turanidha. Barattoota bara 12 barachaa jiranidha. Ana hunda dhukkubsa nu barataa kutaa 12 bara darbe. Poostiin kutaa 10 itti kufeeti. Hojjetee akka dhugaa bahu. Amanus dhiisuus dandeessa garuu har'a mooneeti waldaa deemaa jirti. Koomentaatarichi maal jedha? Waggaatti si'a tokko lubbuu haaraa dheedhii galmaa hin. Gara biraatti haa dabalu. Amma utuun baankii cabsee qarshii 50,000 haa ta'e ofiis irraa hambifadhee namoota akka qalleeyyii qoodee manni murtii natti murteessaa jedhee gaddu. Gaaffii ajaa'ibaati. Koomantichatti haa dabalu. Abbaan murtiitu madooshaan sidhaa naafis qooduu qabda turte jedheetu akkanadha. Kanatti haadha kan biraatti haa dabalu. Agartanii funyaan ishee kophee keessa naqattee asitti iddoo teertii jedha jaadhaan jechuudha. This is how you learn from it, not to put your note in other business. Poostii biraatti haa dabalu. Anaatti kan gaaffii guddaa natti ta'e obbo Lammaa Magarsaa hanga yoomiitti callisu. Koomantichatti haa dabalu. Hamma dhufaatii Waaqayyootti siin jedhee kan itti hanga suusiin Itoophiyaa keessaa gaditti gara sadaffaa hanga dubbatanitti. Qalloostiin maal godha garuu furdachaa jira namooticha agartanii dura isaan laalame utuun fiigaa dhufee luka keessan gidduun nan ba'aan jabaaneen baafna walakkaadhaan isaan deemu bahu.
kan biraatti dabaru aduu foduun yeroodhaaf nama gubdii jedha koomantii jalatti maal jedha dubartiin qalloon garuu yeroo mara nama gubdii baay'ee gubateera fakkaata. Kan biraatti dabaru dubartii gaafa aarsu barbaaddeessiistu jedhiini koomantii jalatti maazar jennaan immoo tasumanii maraatti. Ani yaalen beeku turna yaala. Gara poosti biraatti dabaru liqiin Itoophiyaan kaffaluu qabdu lamaa fi zeericha marimatu. Gahee jira liqii kan yeroo inni itti kaffaluuf kakaatte immoo gahee jira isa koomantichi maal jedha mee lakkoofsicha voisiidhaan nuuf jedhime yookaan barreeffamaan nuuf ibsinaaf hin galle takkatu dhiira lukkuu morma kutuu hin beellettu durbumaa jedhee bo'aamnetti. Koomantichi maal jedha argannaan hin dhiisu akkasittan kutadhallee malee akkaataan kututee jiru laalamu nama ajaa'ibsiisa. Nagaa nama keenya koomantii nama ajaa'ibsiisu nama dinqisiisu kennu kan biraatti dabaru. Kana laalame immoo gawwaadhaan kan miila dhabe malee intala furdoo naannoo keenyaa tokko wanta dhungachaa jiru natti fakkaata. Mana jira kan biraatti dabaru ganama ganama maaliif ka'ee dhaabbata jira tokko itti boostudha kabaja daabboof qabu mul'isuuf ijaa nama ajaa'iba.